Ashamar kafuunee kabajama hordoftoota viidiyoo kanaa ani shimeedha. Shimeemaan deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana keessatti waan baay'ee isin fayyadu kan umrii keessan guutuu isin wajjin jiraatuu fi isin tajaajiluun isinii qabadhee dhufe. Viidiyoo kanarratti wanti isinitti agarsiisu hangarraa waan isin barsiisaa ture hundumaayyuu kan caaludha. Okay, waan nama ajaa'ibudha. Baay'ee isin fayyada. Obsaan hanga xumuraatti daawwadha. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa yeroo ammaa kana namoonni baay'een bilbila ammayyaa qabdu qarshii guddaa itti baastaniiti kan fayyadamtan jechuudha. Nootiiwwan adda addaa, dookumentiiwwan adda addaa bilbila keessan irratti qabattu, suuraawwan adda addaa, sagaleewwan adda addaa riikoordii kan godhaman bilbila keessan irra kaawwattanii itti fayyadamtu jechuudha. So akka tasaa garuu bilbilli keessan ni hatamaa, ni cabaa yookiin immoo tajaajila isiniif kennuu dhaaba. Isin jalaa baduu danda'a jechuudha. Yeroo kana dookumentiiwwan keessan wajjin badu. Bilbila badii caalaa dookumentii isin jalaa badeetu isin gaddisiisa. Lakkoofsa bilbilaa dhabdantu isin gaddisiisa. Waan achi keessaa qabdan santu isin yaaddessa jechuudha. So kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kanaaf immoo furmaata teekinooloojiin ka'ee jira. Dhaabbanni Google jechuudha appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko hojjetee jira. Appilikeeshiniin kun dookumentiin keessan yoo isin jalaa bade, bilbilli keessan yoo isin jalaa badillee dookumentiin keessan eessa yoo akka isin jalaa dhaqne. Paaswordiiwwan isin achi keessatti seef goota, wanti isin achi keessatti barreessitan, liistiiwwan achi keessa jiran, sagaleewwan isin yeroo bilbilli keessan nagaadhaan harka keessan irra jiru keessa kaawwattan deebitanii akka argachuu dandeessaniif appilikeeshinii tokko hojjeteera dhaabbanni Google. Isas qabadhee dhufeetiin jira. Liinkii viidiyoo kana jala jiru tuqxanii daawunlood godhachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Iimeeliin isin barbaachisa. Iimeelii immoo namni hundumtuu ni qabadheeti yaada. Namni YouTube irratti subscribe namaaf gochuu dandeessan akkasuma immoo yookiin appilikeeshinoota adda addaa Play Store keessaa daawunlood namoonni godhachuu dandeessan already iimeelii waan qabdaniif san gootu jechuudha. Iimeeliin baay'ee barbaachisaadha. Wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Iimeelii keessanii fi paaswordii isaa umrii keessan guutuu hin dagatina. Bilbilli keessan haa badu yeroo barbaachisetti jechuudha. Bilbila isin jalaa baduuf yaaddaa malee dookumentiin keessan har'a booda isinitti yaaddoon ta'u jechuudha. Isin harka jira jechuudha. Dookumentiin keessan asirratti yoo qabattan appilikeeshinii san keessa yeroo galchitan sana booda appilikeeshiniin sun fuudhee Google irra isiniif kaa'a jechuudha. Sana booda isin gaafa biraa dookumentii keessan deebistanii argachuudhaaf wanti isinirraa eeggamu maalidha? Bilbila haaraa dhaqxanii ni bittu. Bilbila haaraa sanirratti appilikeeshinicha har'a ani isinitti agarsiisu kan daawunlood ni gootu. San booda appilikeeshinicha bantanii iimeelii keessan kan duraanii itti fayyadamtan gaafa bilbilli keessan isin harka jiru kan badi sun isin harka jiru yookiin isa amma itti fayyadamtan kana jechuudha. Paaswordii isaa fi iimeelii isaa hin dagatinaa kan hin jedhu kanaafi. Paaswordii isaatii fi iimeelii isaa yeroo itti galchitan dookumentiin keessan kan gaafa dura aappii kana keessa galchitan sun akkasumatti deebi'ee isinii dhufaa jechuudha. Waan baay'ee isin ajaa'ibudha. Ani itti fayyadamaa waan hin jiruufi appilikeeshinoota bilbila kiyyarra jiran hunda keessaa kan baay'ee jaaladhuudha. Appilikeeshinoota hojii akkana hojjetan nootpaadiiwwan hedduutu jira. Garuu nootpaadiiwwan sunniinis bilbilli kiyya yoo bade deebi'ee faayilii sanaan fidu jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waan hanga xumura viidiyoo kanaatti ilaaltaniif galatoomaa isiniin jedha. Haalli itti fayyadama isaa yoo kan isin dhibu ta'e baay'ee salphaadha nama dhibu. Suuraa barreeffama inni iyyuu isinitti agarsiisa jechuudha. By the way waan as keessa kaawwachuun hin dandeenye hin jiru. Viidiyoo qofa kaawwachuu hin dandeessanii waan hedduu mallattoo signeecharii yookiin firmaa jechuudha. Mallattoo adda addaa kanneen harka keessanii akkana gootanii mallatteessuu ni dandeessu. Waan baay'ee namatti toludha. Egaa itti fayyadama. Waan isin dhibe koomentii jalatti gaafadhaa deebii isiniif hin kenna. Ani Shimee maalin ture? Waan dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadha. Bye.